Maqaan koo Dr. Tulluudha. Egaa ani guyyaa har'aa kana irratti haasa'uu barbaadu waa'ee kaansariiti. Egaa baay'een keessaa waa'ee kaansarii dhageessanii jirtu ta'uu danda'a. Maatii keessan keessaa namni kaansariidhaan dhukkubsatee kaansariidhaan qabamee dhukkubni isaa kaansariidha isiniin jedhame jiraachuu mala. Karaa garaagaraa kaansariin maalidha kan jedhu oduu garaagaraa dhageessanii jiru. Televezyiiniirra dhaga'uu dandeessu, fiilmii garaagaraatirraa namni tokko kaansariidhaan qabame gaafa jedhu dhaga'uu dandeessu. Kanaafiyyuu kaansariin maalidha? Namni baay'een kaansariin maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf viidiyoo kana keessatti karaa salphaadhaan karaa hubachuu dandeessaniin kaansariin maal akka ta'e isinitti himaa na hordofaa. Egaa ani waa'ee kaansarii haasa'uudhaan duratti waa'ee akkaataa ijaarsa qaama namaa yoo odeessine baay'ee gaariidha jedhee waanan yaadee fi akkaataa ijaarsa qaama namaa qaamni namaa maalirraa akka ijaarame isinitti hima. Qaamni namaa kan irraa ijaarame caasaa baay'ee xiqqoo seelii jedhamturraa ijaarame. Seelii jechuun baay'ee xiqqoo kan taate caasaa nama guddaa isin argitan anaafsin kan ijaarte. Seelii jechuun istiraakcharii baay'ee xiqqoo caasaa baay'ee xiqqoo walitti dhufuudhaan wal qabachuudhaan nama guddaa kana uumte jechuudha. Kanaaf seeliin baay'ee xiqqoodha, ija keenya arguu hin dandeenyu. Kanaaf maayikirooskooppii jala goonee kan laaluu dandeenyu malee seelii ija keenyaan arguu hin dandeenyu. Sababni isaa xiqqoo waan taateef jechuudha. Kana jechuun qaawwa ilmoo irra seelii baay'een taa'uu danda'a jechuudha. Maaliif xiqqoodha waan taateef. Kanaaf qaamni keenya seelota baay'ee irraa ijaarame. Xiqqaadhumatti qaamni keenya kan irraa ijaarame seelota naannoo tiriliyeena 30 ta'anii. Yoo xinnaate kunis jechuudha haga tiriliyeena 100 deemuu danda'a. Yoo xinnaate haga tiriliyeena 30 kunis umurii keenya irratti hundaa'ee saala keenya irratti hundaa'ee amma qaama keenyaa irratti hundaa'ee garaagarummaa yoo qabaate yoo xinnaate qaamni keenya ijaarame seelii tiriliyeena 30 ta'an irraa jechuudha. Kanaaf seelii tiriliyeena 30 jechuun immoo baay'ee guddaadha lakkoofsi kun. Waa'ee kanaa dubbachuun maaliif barbaachisu jettan isinitti hima. Amma gaafii tokkoon sin gaafadha. Seelonni qaama keenya keessa jiran kun umurii guutuudhaaf jiraatu moo akkamiidha? Kana jechuun daa'imni tokko gaafa dhalatu seelii wajjin dhalate wajjin du'a gaafa du'u gaafa guddatee dulloomee du'u jechuu kooti. Moo seelii haaraatu bakka bu'aa yookaan immoo akkamiidha wanti isaa? Mee gaafii kana maal isinitti fakkaata? Koomentii irratti na barreessaa. Seeliin qaama keenya keessa jiru hundinuyyuu umurii mataa isaa qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo fudhanne seeliin dhiiga diimaa nama tokko kan inni jiraatu umuriinsaa ji'a 3dha. Ji'a 3 ol jiraachuu hin danda'u. Ji'a 3 olitti ni du'a. Seelii garaacha keenyaa yoo fudhanne immoo guyyaa 5 darbaa hin jiraatu. Guyyaa 5 darbaa yoo jiraate ni du'a. Seelii gogaa keenyaa kana yoo ilaalle fakkeenyaaf gaafa qaama keessan dhiqattan gogaa keessan irraa folloogee wanti ba'u jira. Inni kun of keessaa kan qabu seelidha. Seeliin gogaa keenyaa akkuma nuyi guyyaa guyyaatti jiraachaa deemnu soqamaa deemaa jechuudha. Akkasumas seelonni hundinuyyuu umurii jiraatan qabu. Kanaafiyyuu namni tokko akkamittiin waggaa kana hunda jiraata? Seeliin guyyaa 3 kan jiraatu ta'e, ji'a 3 kan jiraatu ta'e, guyyaa 5 kan jiraatu ta'e, akkamitti namni tokko guyyaa 30, akkamitti waggaa 30, waggaa 60 akkamittiin jiraachuu danda'a? Namni tokko akkamittiin waggaa kana hunda jiraachuu danda'a? Eeyyeni. Qaamni keenya baay'ee smaartidha. Baay'ee beekadha. Maal akka godhu, akkamitti akka deemu hunduma isaa sirriitti beeka. Egaan seeliin qaama keenya keessa jiran yeroodhaa yerootti of baay'isaa kooppii of gochaa bakka of buusaa deema. Seeliin tokko gaafa du'e seelii biraatiin bakka bu'aa deema jechuudha. Fakkeenyaaf seelii gogaa keenyaa yoo fudhanne seeliin gogaa keenyaa akka ispoonjiitti asii ol tuulamee jira. Kana jechuun seeliin gubbaa jiru akkuma asii ol deemaa deemu dulloomatii deemaa jechuudha. Kanaaf seeliin inni dulloome suni gaafa qaama dhiqannu, gaafa mooyyuu uffata kaawwannu karaa garaagaraatiin qaama keenya irraatii hin dhangala'aa deema yookaan immoo nurraa soqamaa deema jechuudha. Yeroo kana seeliin gara jalaa jirtu seeliin kun baazaar seelii kan jedhamtudha waan ta'eef seelii biraa kooppii gochuudhaan bakka isa badee sana bakka isa du'ee sana bakka buusti jechuudha. Seelonni biraatis qaama keenya keessa kan jiran hundinuu akkaataa kanatti bakka of buusaa kooppii of gochaa deemu jechuudha. Mee fakkeenyaaf seelii dhiiga diimaa fudhanna. Seeliin dhiiga diimaa seelii takkitti ishee dhuka lafee keessa kan jirtu. Dhuka lafee hin beektu ta'edha yaadaa dhuka lafee horii keessa gara keessaa kan jiru dhugni suni isa keessatti kan argamtu seeliin ni jirti. Seeliin tuni kooppii of gochuudhaan yeroo hedduu kooppii of gochuudhaan seelota biraa seelii dhiiga diimaa bakka buustu jechuudha. Kanaaf seelonni hundinuu akkaataa isaaniin bakka of buusu. Kooppii of gochuudhaan bakka of buusu. Haa ta'uyyuu malee asirratti gaafiin ani sin gaafadha. Seeliin kooppii godhee bakka of buusa yoo ta'e seeliin tokko du'uusaa akkamittiin beeka?
yaa karaa ittiin beekuu qaban siiginaal yookaan infoormeeshiniin seeliin du'uudhaaf jiru tokko seeliin dhumarra ga'e dulloome tokko gadhiisu jira. Milikkita inni gadhiisu sana diiteekti gochuudhaan hubachuudhaan milikkita sana erga hubatee booda seeliin kun du'uudhaa fi bakka isaa bu'uu qaba kan jedhu ajaja itti kenna. Ajaja kana kan kennu seelii keessatti kan argamu DNA jira. Jiinii keenya. Jiiniin keenya DNA keessatti argama waan ta'eef DNA'n seelii keessatti argamu waan hundumaa kan to'atudha. Yoom seeliin wal horuu akka qabu, yoom seeliin bakka bu'uu akka qabu, yoom seeliin du'uu akka qabu, maaltu hojjetamuu akka qabu, infoormeeshinii hundumaa odeeffannoo hundumaa qabatee kan jiru seelii keessatti kan argamu DNA kan jedhamu jira. Kanaaf baay'een keessa waa'ee DNA marmaraa DNA wanna jedhamu odeeffannoo akkasii kana yeroo yerootti guyyaa guyyaatti hin dhageessu fayyaadha. Kanaaf DNA kun baay'ee murteessaa kan ta'ee fi seelii keessatti kan argamu gara keessa seelitti kan argamuu fi wanta seeliin tokko hojjettu kan to'atudha. Odeeffannoo hundumaayyuu akkamitti deemuu akka qabu hunduma kan to'atu DNA keenya jechuudha. DNA'n seeliidhaaf infoormeeshinii akka wal hortu akka koopii of gootu yoo itti hime seeliin koopii of gootu. Lakki koopii of godhuu hin qabdu jedheetu yoo itti hime koopii of gochuudhaaf jechuudha seeliin tokko. Obbaachisuudhaaf jechuudha seeliin tokko. Kanaaf DNA'n kumaandarii seelota keenyati. Kumaandariin seelotaa kun odeeffannoo yoom seelii kamtu bee maaltu ta'e kan jedhu odeeffannoo gara alaatirraa karaa keemikaalaa fudhate jechuudha. Ishee erga fudhatee boodatti seeliidhaan immoo obbaa'isuu akka qabdu yookaan immoo obbaa'isuu yookaan koopii of gochuu akka ishee dhaabdu odeeffannoo argate irratti hundaa'ee ajaja kenna. Kanaaf DNA'n baay'ee murteessaa kan ta'e jiiniin keenya kan keessatti argamu kumaandariidha jechuudha. Kun baay'ee ajaa'iba jedhee yaada. Kana hubattaniirtu. Haa ta'uyyuu malee yeroo tokko sababii garaagaraatiin DNA'n keenya hin miidhamu. Miidhaan irra ga'a. Miidhaan DNA irra ga'e hamaa yoo ta'e seeliin suni odeeffannoo seelii sanaa qabee kan jiru. Seenii tana mataa ta'ee kan gaggeessu. DNA waan ta'eef DNA'n garmalee miidhamnaan seeliin suni hin duuti. Ta'uyyuu malee yeroo tokko DNA miidhamee miidhamni DNA suni hamaa utuu hin taane caasaa DNA kan geeddaru DNA'n odeeffannoo sirriitti akka fudhanneef sirriitti akka hin daddabarsine hojii isaa sirriitti akka hin hojjenne kan godhu miidhaan akkasii yoo irra ga'e seeliin suni hin duutu. Haa ta'uyyuu malee hojiin seeliin suni hojjettu guutummaatti kan wal dha'e ta'a kan maraate ta'a. Kana jechuun maal jechuudha jettanii yoo nu gaafattan kana dura seeliin ajaja kan fudhattu DNA irraa yoom wal horuu akka qabdu yoom dhaabuu akka qabdu odeeffannoo kana guutuu kan ishee fudhattu DNA irraa ture. Amma garuu DNA odeeffannoo kana hin kennu waan ta'eef seeliin keenya caaluma jettee itti fuuftee wal horuu jalqabdi jechuudha. Ittuma fuuftee koopii of gochuu jalqabdi. Kanaaf seelii takkittiin seelii tiriliyeena jiru san keessaa seelii takkittiin garmalee ariitii guddaadhaan to'annaa tokko malee namni ishii to'atu hin jiru DNA'n ishii miidhamee jiru waan ta'eef ariitiidhaan of baay'isuu jalqabe. Gaafa wanti kun uumamu seeliin obbaayisee gaafa jedhe hin tuulamu. Bakka itti seeliin obbaayifte sanatti dhiitatu uumama. Isa sanaadha kaansarii kan nuti jedhu. Isa kanaadha jechuudha kaansarii. Seelii takkittiin sababa DNA isheerra miidhaan ga'e garmalee gaafa obbaayiftu garmalee seeraan ala koopii gaafa of gootu kuni kaansariidha jennaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een kaansarii kan yaadanii qaama alaa kan ta'e kan akka vaayirasii, fangasii, baakteeriyaa dhufeetu qaama isaanii keessa seenee kan isaan miidhe itti fakkaachuu danda'a. Dhugaan isaa garuu akkas miti. Seeliin tokko rakkoo akkasii keessa kan galtu seeraan ala obbaayisuu gaafa jalqabdu jechuudha. Kanaaf kaansarii jechuun seeliin takka to'annoo malee obbaayisuu gaafa jalqabdu. Obbaayisuu irraa kan ka'e immoo seelii naannoo san irra jiru irratti miidhaa geessisa. Kanarra darbees rakkoowwan garaagaraa fiduu dandeessu waan ta'eef gara fuulduraatti viidiyoo koo kana keessatti maalidha seeliin garmalee obbaayifte kun rakkoo maalii fide yookaan immoo kaansarii rakkoo maalii fide kan jedhu tokkoon isaa wajjin ilaalla. Mallattoon isaa maalidha akkamitti immoo kaansarii irraa of eeguu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalla. Egaan odeeffannoo baay'ee beessa akka argattan abdiin qaba. Kanaafiyyuu viidiyoo kana sheer laayik sabiskiraayib godhaa warra dhageenyatti argisiisa.